isin mujrimtoota isin zaalimtoota rabbiin isin irratti na tumsa hasbii allah wa ni'mal wakiil rabbi kiyyatti nirkadha isinitti miti isini galee ani waman yatawakkal ala allah na nyaachuu barbaadan diin isin na balleessitanii na cabsitanii diin isin utubdan tokko hin jiru islaamummaan isin daawaa gootan tokko hin jiru ana na cabsitanii keessa koo na cabsitanii nan obsas jedheeti obsa dhabe nan sabaras jedheeti obsa dhabe alhamdulillah islaamummaa wayiitu keessa jirtan islaamummaan an beeku dhiiga obboleessa keessanii jiisutti isin dhaje islaamummaa dhiiga namaa jiisutti isin amantu hin argine ani waan adda dhabdaniif hin beeku ni wallaale waan adda dhabdaniif birrii kiyyaan uffata sootaati in najjaatan isin ummata kee in najjaatan najja'uun keessan hin jiru miskiina zallamtan isin zulmiin irratti raawwattan rabbi isin hin najjaasisu keefitti najjaatan isin obsan dhabe odoo qeerroo raanatti ta'e natti hin dhagahaman odoo maafi haraa ilma waan beeyne iyyaa lamata filee gochi kun irratti raawwatame natti hin dhagahaman ka maqaan ishee kan daawaa godha jedhudha rakkoon kun irratti dhagahamutu natti dhagahaman hamilee kamiin diin himtabboo obboleessa kee ajjeesisiisa obboleessa kee waraansisa diinatti himtu maalinni sabako waan takkas waan tokkos ummata kana waliin jiraatu waan hin godhin hin jiru ummata kana waliin jiraatu waan hin godhin hin jiru waa hunda yaale waan ani dhakaanan hin kaasin hin jiru ummata kana ummata mujrima kana waliin nagaa ta'uuf Dubbatu kamu maal taate abbo?
walleen dalagu sirba dalagu dhayxee maashaallah warri jettu dhayxee warri sadeeggartu gaafa inni sirba tigreetiin dalagu dhayxee maashaallah jettu gaafa inni sirba teedii afrootiin dalagu isuma dhingaddaallee warri maashaallah jabaadhu goota koo kiingii koo jettan irraa gaafatamtan yoo dandeessani gocha akkanaa kanarratti irraa fagaadha dhiisa irraa baqadha ammoo isa wajjin teessanii isa wajjin dibbeetuma isa wajjin yoo deemtan sirrii miti afoo dhaabbachuu qabdan gaafa inni ka'abaa naannawaatiin baaroo baase deebar ka'abaa naannawaa baaroo baase namichi kun makka keessatti irreecha kabachiisa jedhee bar qeerroo gurmeessee anaa miti ka jedhe quba qabdan garuu isin rabbitu girrisaa isin godhe isin rabbitu ummata waa hubadhe isin godhe faana dhaabbattan namicha kana yoo zulmi irra deemaa jirte badii inni balleessuuf nuti waan goonuu hin qabnu cinaa dhaabbanna yoo ka zulmi irra deemaa ta'e yookaan ammoo kijiba amma kijiba kana gadi ba'ee yaalii ajjeecha isarratti geggeeffame ragaa wajjin as fideetini ummata kana halkanii guyyaa maqaa balleessuu itti deemuu dhiisuudha qaba. Dhimmi Kamaal Abdallaa asumatti gabaabbachuu qaba asumatti dhumachuu qaba Kamaal Abdallaa fida ragaa haa fidatu ufaa qulqulleessu yoo dogongoraan ka irra deemaa jiru ta'e cinaa dhaabbannu yookaan ammoo dhufee dhiifamaa gaafatu. Haga ammaa sheekutii maqaa balleessaa darree fi darasaa jechaa umrii isaa guutuu nama arrabsaa bahe namichi kun. Garee shahaadaa jedhee garee maqaa moggaasee osoo shahaadaa keessa jiru. Garee shahaadaa jedhee ummata keenya sheekan kenna guddaa fi xiqqaa aalimman kenna har'aan gahe. Kanaaf isa kanarratti hundumti namaayyuu beekuudha qabdan. Yeroo hunda jaamaa ta'uu qabdan. Haydar. Nuti amma fakkeenyaaf akka Oromootiin nuti Oromoodha. Fakkeenyaaf Kamaal kun osoo amantii biraa qaba hordofuuti. Wanti nu haasofsiise jira. Osoo Kiingi Kamaaliin kun osoo amantii biraa nama hordofu ta'e wantummaan nu haasofsiise jira. Dhimma nu haasofsiisu qabna isa wajjin. Hin qabnu. Ammoo maalidha? Wanti kun akkuma gaaf duraa inni taphataa ture fakkeenyaaf garee shahaadaa yoo naan jedhee anaan akka nama kiyya akka of ilaalutti anaan garee shahaadaa yoo naan jedhee na gammachiisa. An garee shahaadaa ta'uun kiyya ana na boonsa maaliif shahaadaan maali? Garee shahaadaa yoo an ta'e an garee kam keessa akka jiru na gammachiisaa jechuudha. Garee shahaadaa jechuun nama rabbi karaa rabbiirra jiru. Namni wanti akkanaa isatti arraba fakkaatu namni sirbi isaaf halaala fakkaatu sammuun isaa garam. Dhimma kan kee kan dhagaa'uu feenanu. Yoo zulmi sirra deemaa jirate kunoo kana jedhe haqa jiru addaan baasii koo Kamaal Abdallaa hin sobinni kootti biizii illee hin jirtu hin kijibaartiin ila jiddarra haga makka yoo qarshii 50 sii kafalanii anas sii kafala qarshii 50 kootu makiina dhaabiti wajjin haase yalla halkanuu bu'aa bulti kootu amma haqa jiru dubbadhu kunoo sagalee qabee fiiran mallee kunoo ana ammoo keessaa waan biraan taasa namtichi kun hin kijiba eeggadha wallahi alazim haa dhufee asirratti haqa isaa haa himatuuti dhufe dhugaa qabaate dhugaan tama gabbahee sooshaal miidiyaa irra boo'isanii anamma dhugumaan eenyuti namicha kana dalalaala namichi kun miskiina haa jiraatu jedhee dhugumaan na dhagaamutudha yoo ka bakka kanaa dhufee baqatee dheessu taate isatu rakkoo qabaa jecha kunoo namni keenya sheekoleelleen hin jirti namni gugurdaan amma dubbii lafa lamtinaan jirti dubbii maal maali shirriyaat faa abu yaahiyaan faa nama kana daballee maal namuma inni asis sooshaal miidiyaa irra waliin jiruuni asirra dhufee boo'ee haa dhufee himuuti nutti. Aki gootan yeroo komintii sagalee viidiyoo maqaa nama saniitii hojii dhageessisi takka argisi jedhan waan kana himamu qaba ka hay garee shaadaa ku jambar anaafete shaadaa bar jara keenya shahidallahu maqaa shaadaa hunda keenya bar jaran islaama maqaa waliigalaati beeka yoo gartee warra shaadaa nama qabse wangeelaa fi quraana comparative religion garee shaadaa jedhamoo garee zuumii jedhe garee shahaadaa jedhe zuumii jara keenya dubartii islaamoitu arrabsuu jira ijoollee garee islaamumaa dhuftu akkana waan maqaan taaniin jechuu jira dhuunfatti nu arrabsuu jira amantii waliigala dha waan kana yoo namarraa hin dhoorkina isin okay gandummatti sii komandoon duraa dhoorkaa rabbi sodaadha akkamitti dadhabdan isin kiingii keenya Kamaal keenya kajetanii hajala yaatan dhuftanii waliin gammaddan wajjin bahartan maa hin dhabne amantii walitti hin qabnu oromummaa walitti hin qabnu islaamummaan tun maal taate
akkamitti Ustaaz san dura dhorkuu dadhabdan wallahi itti yookaan bilbille ustaaz. nan tuqina wal qixxeessan nan tuqina jechuun arrabaa sin dadhabne nisi Itti Ajandaan hin bilbille godhatina. ustaaz. Nu dhugaa isaallee arguu fi dhugaa maraatu arguuf itti bilbilee an akka itti bilbilee dhufu itti bilbilee bilbilan kaasu itti sheer godhaa fida. Namni marroo as jira dhufu. isin gaafachuuf malee isin takkaa rakkoo nutti umtaniin beektan ulfaadha horaa bulaati. Isin yeroo baay'ee akka saahibaatti namni Kamaal Abdallaa himatu isin yoo rakkoon tokko irra dhaqqabaa jiraate isa bira dhaabbachuuf. Yoo inni dogongora irra jiraate ammoo dogongora kana waliin sirreessuuf uummatatu Abu Yahyaa bilbil jennaan kunoo uummanni nama gara 400 dhiyaatu isin dhageeffachuu jira. Yoo dandeettan koottaatii waan kanan fadhatti godha malatti godha. Yoo dhugaan lafa jiraate dhugaa jiru nu himaa Kamaal Abdallaa jira dhaabbanna. Yookaan ammoo halkanii guyyaa darree darasaa jedhee inni as gubbatti nama arrabsu. Garee shahaadaa jedhee ijoollee teenna nama meeqaatam shahaadaa qabsisanii fi laayif irratti ijoollee meeqa shahaadaa qabsisan. Hamilee tuqaa arrabsaa islaama fakkaatee muuziqaa dalagee waan kana koottaatiin malatti godha namicha kan hojii rakkanne ustaaza. Isa akka jaarsaatti isin barbaanne. Abu Yahyaa ni kolfa shaashaa jedhee. Laa wallaahi laayibirri jirti ustaaza bara laayibirri jirra bara kun ilaala laayibii isin dhageeffataa jiranii. Koottaa. Ustaas koottaa koottaa. Kun abu narraa hin kaasa haasa'u jira. Ana waan naan jedhe laayibiratti illee yaamee ture laayibiratti illee dhufee ture ammaan tana. Kamaali ati yaaliin ajjecha narra geggeeffame jettu silaa kun waggaa 3-4 dabre. Halkanii guyyaa yaaliin ajjecha imasirratti geggeeffama. Ameerikaa irraa qindaa'e jetta. Jidda irraa qindaa'e jetta. Riyaad irraa natti qindaa'e jetta. Yoo namni zulmiidhaan sitti deemaa jiraatee si cinaa dhaabbanna. Yoo ammoo kijibaa jiraatte ammoo addaan baasee jennaan anam afaan sitti himu nan amantu viidiyoo jira viidiyoo si ergaa naan jedhe marhaabaa na ergi si dheega jedhee sa'aa tokko caalee kun osoo eegu viidiyoo uummata irratti waadaa galee bahee kanaaf isin ammoo yeroo baay'ee akka ragaa sitti illee si yaammataa isin ammoo kumalta wallaahi laasii waan namni mira keessa kakaasu Abu Yahyaa hin kolfan Anu Abu Yahyaa kolfee jennaan dubbiin akka hoffaa ta'e naa gal. Hin beeksisa dubbiitti dafoqa. Dubbiin hoffa. Abu Yahyaa. Wallahi Abu Yahyaa kolfee jennaan dubbiin. Kami fidi. Mani kun dhamaan. Sagalee ani kaa'eef Kamaal kun akkanatti narrabse isin uummanni namni 500 as gubbaa jirtan akkanatti narrabse. Garuu dhimmi Kamaal amma dhugaadhaan du'aa dhugaadhaan jiraataa hin laallama. Keekotii arrabsuu fi daree shahaadaa moggaasee arrabsuu fi darree fi darasaa jedhu Kamaal Abdallaa hin dhiisu taanaan ila an dhiisi ittiin dhaqu garuu ammoo diddee deema taanaa waliin dhiifu kanarra walii haa gallu kanarratti ammoo sheekotiin Abu Yaasir Abu Mu'aaz keekotiin teenna miidiyaa gubbaa jirtan akkanatti Abu Yaasir dhangaltanii jira kun dhufee mana kiyya dhufee dhiifama araara gaafatee wanta naan jedhee kun guyyaa lama maal guyyaa lama dura takka amata meeqa firaa cufeetiin jira rabbi sodaa Abu Yaasiritu firdiq na kadhatee ol galchi naan jedhamcha kana wallahi lazim galchee waliin jennee qofallee akkasii waan akkasii haasa'ina biraa deeme guyyaa sadii maal dura Abu Yaasir kun qoba qaba jarana yoo ammasiis arrabse nama din yoo manni tokko jala gubate numa jedhu jarana dhorka rabbi zada si komando isin rakaa ijoollee si komando ta islaamummaa wali qabnu eega gandummaa galte gandummaa nurraa dhorkaayyee islaamummaanis eega gandummaa taate. Ustaas gandummaatti hin galtu isin akkasillee waan hin jedhina maaliif namni amantii namaan deemu tokko namni rabbi waa bira kaa'ee obsa barbaachisa. Gandummaatti illee hin galtu yoo namni galche malee ofiin hin galtu dubbiin gandummatti. Yoo namni galche malee ofiin hin galtu. Maaliifi? Maal ta'eeni gizee namni rakkate gizee namni Oromoo naa birmadhu miidhame jedhe. Miidhamni nama kanaa maalin ta'e eenyurraa ta'eetu bootaa malee kalee akkas ture kalee sirbaa ture akkas ta'aa tureeni amaluma diinati muka jide qottoo itti baay'ata Oromoo yoo jedhu sani kana baanaa jechuudha. Har'aani miidhamee dhagaamee jennaan garee shahaadatiin akkas ta'e aaliman nu arrabsee ani darasaadha darasaa keessaa ani tokko an darasaa hamtuun qabu garee shahaadallee isaanuu garee shahaadaa jedhanii of moggaasanii jiran Abu Mu'aaz illee gasti isaatitti mana isaatitti dhaqee guyyaa 5 dura waliin araaramnee nagaa duran attan sheekki asirra jirtullee
Sumayyaa tasfaa'ilee ta'utti buune nagaa jennee gaastii mana amaanititti nagaa naasofne nagaa qaban. Siigalee har'a waan ankalee namaa wal dura dhaabbataa ture. Wanni ama bootaa kanatti namichi jallataan kun kamana banatee narra haasa'u kun dhugaa kiyyaa fi haqa an qabu fashaleessuu fi malee dhugaa kiyya dubbatuuf miti. Dhugaa kiyya rabbi naa haa baasu. Wanni narratti geggeeffamee narratti tahameen taate guruppiidhaan istaafiidhaan narratti ta'ee waan ta'eef nama tokkoon ta'ee nama tokko addatti ni himadhu. Rabbii dhugaa baasutti himadhee dhiisa. Laakiin namicha zaalima mana banatee narra haasa'ee dhugaa kiyya balleessu. Na dubbisi mi'aan tokko jarjariniti. Haasa'u kana homaa miti diinni haqa namaa hima balleessa. Diinni hima sitti dhaabata. Salaam alaikum kanarra dubbatuuf kanarra jira. Koi Sheikh Kamal in bayni koi wasi ga. Koy an dubbatina. Imbasina. Kana kote.